inni ammaa kuni gara fuulduraatti adeemuu yookiin duubatti deebi'uu ta'a. Kanaafuu jabaachuun nurra jira. Itoophiyaanistiin amma iyyamaa jirtu seera biyya kanaa diiganii federaalizimii kana diiguudhaaf akkamitti akka ka'aa jiran akeekkannee ilaaluutu nurra jira. Nuti kan jechaa jirru seerri biyya kanaa fooyya'uu qaba, fooyya'uu qaba. Akkamitti fooyyessinaa karaa seera qabeessaati. Federalizimiin kun Oromoodhaaf maal fayyada? Akkamitti ilaalla? Isarratti waliigaltee utubaan keenya isa ta'ee waliigaltee finnee adaraa jechuun barbaada. Kanumaaf galatooma. Thank you. Gaafii gaafadha innaan diddanii jechuudha. Ishi booda sammee dargaggeessa qeerroo dhaabbatu sanii kenname. Ulfaadha galatooma Muktaar Jamaal naan jedhani. Gaafii bal'aallee gaafachuun barbaadu. Tareen gaazexeessaa dhallee waan ta'eef waan dhuunfaa kiyyaallee hin gaafadhu. Sagalee uummata biraa dhaga'amu waan baay'ee namni mataa itti dhukkubsataa jiraatu. Waan manguddooleen abbooleen asii arginu kunniin hammarraa itti ifaajan garuu waan ifaajeensaa karaatti bittinnaahee gaafadha. Tokkummaa dhaabbilee Oromoo. Dhaabbileen Oromoo kanneen biyya keessa jiran illee kanneen biyya alaa turanii yookaan ammoo qabsoo hidhannootii fi gara biraarra turanii biyyatti galan illee galli isaanii tokko kan jedhu amanna akka uummataatitti. Namni waan tokkoof deemu akkamitti karaa gargarii deema maaliif waliin hin deemne tokkummaa dhaabbilee Oromoo irratti hawaasni gaafiidhuma jabaa gaafataa jira. Deebii siyaasaa osoo hin ta'in gaafii kana nama dhuunfaatiif yookaan immoo dhaaba tokkoof gaafataa hin jiru hundumayyuudha. Deebii siyaasaa osoo hin ta'in deebii kutannoo deebii uummata Oromoo qalbii qabbaneessuu danda'u deebii waan nurra maree jiru kanaaf fala ta'uu danda'u maal kennitu yoo xiqqaate tokkoon tokkoo dhaabbilee waadaa tokkummaa dhaabbilee Oromoo waltajjii kanaaf calaqqistanii akka baataniin kabajaadhaan isin gaafadha. Sababni isaa hamma nu bittinnooyne caala ormi gurmaa'ee jira. Hamma nu bittinnaa'aa deemnu caala ormi gurmaa'ee jira. Kanaafuyyuu ejjennoon keessan maayin deebii siyaasaa osoo hin ta'in quuqamaan waanuma ganama baatanii dhama'aa fi turtan saniif akka gadi qabdanii deebistaniin barbaada. Isa kana irra deddeebi'een gaafachuu barbaada. Kadhachuus barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Bonatan ani gaafii baay'een qabu gaafii muraasa Yoonatan Ibsaa Seedaan jedhama. Kanan gaafadhu waa'ee tokkummaa irratti dhaabbileen hundumtuu yaada gaarii ibsaniiru. Kun gaariidha. Qabatamaatti roodmaappii isaan tokkummaa kanaaf qaban yoomitti akka raawwachuu danda'an waan piroomisii nuu galan qabu. Akka nu dubbatan hin barbaada. Lama isiniifis kana waltajjii kanaaf gaafadhu. Dhaabbileen kun yoo dhufan mataan isaanii hin jiran. Kan dura taa'a ta'e poolisii meekers yoo as hin jiraanne iyyuma duwwaadha. Ofumaa wajjin galla. Kun akka dhufan gochuu irratti maal yaadamaa jira? Dhaabbileenis maal jedhu asirratti? Maaliif hafu? Dubbii murteessaa dhimma tokkummaa Oromoo yoo jedhame ka'u irratti mataan dhaaba tokkoo hin jiraanne namni ergame murteessuu hin danda'u. Kun maaliif hafu gaaffiin jedhu warra waltajjii qindeessitaniifis dhaabbileedhaafis gaaffiidhana. Galatooma. In ta'unan dhaabbadha. Akka garaa ta'aalee marqaan galaa ta'aalee ree jedha. Ani akka aadaa gadaatitti dubartiin olaantummaa qabdi haadha irreeti. Akka naagalutti haadha irreeti. Dhiirri diimookiraatawaa almoo ala jedha. Kanaaf keechi keenya holqe. Isin kurnan asteechan kuni yoon lakkaa'e takka qubee harkaa saala lamaaniyyu
lamaan mucha re'ee kan saalli dhalaadha. Sadeessu summanii gullichaanis kan dubartiiti. Afran mucha saayyaa sa'a. Shanan quba namaa walumaa gala. Jahan jabbii qaraxaa raada. Torban naannoo sabbataa mormatti qabadhe kuni dhiirafs dubartiidha saala lamaan. Saglan yaa'ii booranaa lamaaniyyu. Saddeettan kurnan mana saddeeqaa oggaa wannaa takkaan waraannu kormi tokko raada sadii qabataa jechuu. Oduu akka wannaa jechuu baattanii. Kanaafuu amma kanniisa yoo fudhanne dogondaa yoo fudhanne hogganaan ishii dhalaadha. Saawwan yoo jenne loon. Olompikii yoo fudhanne Abbabaa Biqilaa beekamaa ta'ullee Oromoo keessaa kadaanga fi sanyii wallaalchiste Daraartuu Tulluuti. Ani saba Oromootiif saba Afrikaatti kanneen hawwuu Olompika kanarratti immoo raajii wanna argametu jira. Lakkoofsa 108 kan jedhu raaga kana gaaf tokko gaazexaa irratti ni baasaa irraa kaminaa dhiiroo. Dubartii dhaaf mirga kennaa galatoomaa irraa hin bu'aa waan baay'een na bira jira. Indeebina inuma ol keenya don't worry. Dubartoonni keenya garuu eesh. Galatoomaa Bayyanaa Bal'isaa Amuumaan jedhama. Duraan dursee warra sagantaa kana qopheessee asitti akka wal arginu warra nu godheef galata guddaan gachuu barbaada. Kanatti aansee ani gaaffii gabaabaan tokkoon gaafachuu barbaada. Obbo Barraan booda yoo carraan alaatte yaada waan tokko aniin kaasuus hin jira. Gaaffiin koo ammaa rakkoon Oromoo ganda diidaa otoo hin ta'iin qe'eedhuma isaa keessa isaatii amma dhaabboliin jirtani kuni maqaa wal xureessuu olola walirratti oofsisuu ammallee ni mul'ataa ni calaqqisaa waan jiruuf kanaaf ammam sammuun keessan qophaa'eera ammam bilisa taataniittu kana kanarraatti kan jedhu isin gaafadha. Kanarraa yoo bilisa taatanii lafa guddaa ga'uu dandeenya. Kanarraa bilisa ta'uu baattanii yoo gara biraatti nu ooftanii garuu uummannis gara deemutti deema. Iddoon taaritti kuftuu kanaaf deebinaa kenna. Galatooma. Achi mucoo achi dubra tokko jira achi duuba san. Sixaat. Hawwi Makonnin jedhama. Dhalattuu Finfinnee waan hin ta'eef afaan xiqqoo na dhibuu danda'a. Kanaaf hubadha. Gara gaaffii yeroo deebi'u gaaffiin koo inni tokkoffaa dhaabbileen siyaasaa Oromoo gargar faca'anii jirtu baay'een keessan kana irratti carraaqqii akkamii gochaa jirtu wajjin hojjechuudhaaf fi yeroo baay'ee waliin hojjannaa jettu garuu waan qabatamaan argine hin qabnu kana irratti maal yaaddaniirtu ammas gargar facaatanii sagalii walii saamtu moo maal hojjechuuf yaaddaniittu gaaffiin koo inni tokko fasa kana gaaffiin koo inni lammaffaa akkuma Adduwaayin jedhetti filannoo dimokiraatawaa ta'ee carraa Oromiyaa bulchootu argattanii hagam qophiidhaasini ofitti amanamummaan keessa maal fakkaata? Gaaffiin koo inni sadaffaa OPDO fi ABO'n jaal Daawud Ibsaadhaan hoogganamu dhukaasa dhaabuudhaaf walii galtaniirtu garuu wanta argaa jirruu fi wanti dhagaa jirru waan waliif fakkaannedha. Waan kana irratti maal jettu keessattuu OPDO'n akka gaaffii kana nu deebisuu barbaanna. Gamas kenneef mee? Tole carraan akka kenneef akkasuma waltajjii yeroon barbaachisu godhuu keessaniif durseen galatoomaa isiniin jedha. Kanatti aansee yaada tokkoo fi gaaffii tokkoon dhiyeessa. Maqaan kiyya Kumsaa Gadaa yookaan Abbaa Liibaniin jedhama.
yaanni koo tokkoffaan dhiiroo jara keenya mee waan tokko akka seenaa goonee haa dhiifnu seenaa guyyaa har'aatiin tokkummaan Oromootii fi tokkummaan dhaabota Oromoo gargar waan ta'eef tokkummaa Oromoo irra deddeebinee kana booda yoo kaasuu baanne gaarii Itoophiyaa keessatti ummanni tokkummaa haasawaa nu qofa jechuudha. Nuti ammoo hunda dura tokkoomne jira dhalootaan tokko aadaan tokko hangafa waan hundaan tokko waan ta'eef please har'arraa jalqabnee waa'ee dhimma tokkummaa Oromootii fi tokkummaa dhaaba poolitikaa siyaasaa yoo walitti dabaluu baanne gaarii waan ta'eef kanamee guyyaa har'a akka murtii mana kanaa ta'e yoo labsane guyyaa seenaa goonee yoo labsine gaarii ka jedhuun qabaachuu yoo manni kun naa fudhate. Lammaffaa akkuma baay'ina keenyaatti rakkoon keenya danuudha. Rakkoo hedduu qabna. Hundi dhaabota siyaasaas ta'e namni ilmi namaa rakkoo keessaa bahuudhaaf karaa hedduu deemaa jechuudha. Baay'ina keenyaa fi rakkoo keenyaa wajjin dhaabni poolitikaa keenya danachaa deema. Lubbuun jiraadhee waan taasisabe tokkoon isinitti hima. Bara chaartara amata 100 sirna olaantummaa saba gita saba Amaaraatiin durfamu jala bullee gaafa dhaaba poolitikaa siyaasaa Oromoon poolitikaa siyaasaatti dhufe dhaaba 5 turre. Armoo Oromoon daran cimee poolitikaal baratee isteet kaafte keessatti mootummaa waan jedhan keessatti waan hedduu eega barate booda dhaabni keenya 14 ta'e. Kunis ammoo dadhabina keenyaaf fide. Bormoo laafne 140 ta'uu deemnaa jechuudha. Baay'achaa deemna akka baay'ina keenyaatti wajjin karaa bilisummaatti kalaan injifannutti nama geessu hedduu namatti mul'ata. Intarasiin ilma namaas ni jira. Ilmi namaa fedhii tokko waan hin qabne. Kanaaf baay'achuun keenya akkuma jirutti ta'ee kan nuti baay'isee rakkoo keenya ta'e garuu haala amma jijjiirama ta'e kanaan dhugaa yoo dubbanne ta'e mootummaa Oromiyaa bulchuutu dhaaba poolitikaa Oromoo ka biyya keessaas ka biyya alaas walitti qabee yaana. Kottaa naadirmadhaa. Kota waa'ee dhimma biyya keenya waliin hojjenna waliin fallaa adda babba'uun gamaa fi gamana taa'uun nun baasu wal loluun wal ajjeesuun wal hidhuun diinaafis wal kenninee wal moggeessuun keenya sirrii miti kottaa jedhee yaame eega yaamee duuba hundinuu dhufan ka biyya keessaas ka biyya alaas ka hidhannoo qabus kan hin qabnees gaafiin kan koo warri biyya bulchu opiidiyoon dhaabota Oromoo kanaaf sanadii maal qopheesse warri kun lama ta'an amma akkamma yaada an argutti dhiifamallee naa godha waa lamaan argu tokko itti dabalamuuf dhufan mootummaa kan deeggaruuf sagalee keenya humna keenya jedhanii dhufan warri gani immoo waan isaan irra hanqatu guunna jedhaniiti gaappi barbaadanii guunna jedhanii dubbataa jiru lamatu qofa jechuudha. Kanaaf sanadiin qophaa'ee jira wanni ragaamee jira warra opiidiyootiif fayyaa ta'a. Gara amma marsaa tokko deemneerra akka gaafin nu jalaan babal'ine warri jaarmaya siyaasaa taatan immoo kara keessaniin dhufa daqiiquma muraasatti gaafii isin laaluu fi gaafii isin irratti deebisuu intirestii qabaattan deebisuu dandeessu. Fakkeenyaaf karaa isin dargaggeessi nu gaafateera maalirra jirtu mee deebumti ummanni yeroo sadarkaan ammarra jiruu fi isin bakka jirtan wal simatu kan jedhu gaafitu jira. Gaafin karaa naannoo ka'ee roodmaappii maaluma qabdu isinii yoomuma roodmaappii kanaan roodmaappii walitti dhufeensa fi amma filannootti deemaa jirtu filannuma kanaafuu maal aadaa jirtu akkamitti deemaa jirtu kan jedhu nu fakkaata. Kan biraa immoo sagalee wal saamuu uummata wal saamuu olola warra xoofuu kan akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhu. Kan biraa kan ka'e mee isinumti ofii keessanii fi ofirrattu abdii qabdu isinumtu akka jaarmattu jirtu kan jedhudha gaafini. Kan biraa kan asii ka'e immoo waa'ee adda bilisummaa fi opiidiyoo jidduutti maalinni kan ta'aa jiru maaluma fakkaata haalli isaa kan dhageenyu fi kan isin jettan kan reediyootti dhageenyu adda adda nu jalaa ta'ee jira. Kun maalinni kan jedhu gaafachaa jiru akkuma warra affeerame keessa kan as hin jirre qaaman kan as hin jirre opiidiyoodha. Bakka isaanii bu'anii namni deebisoo kan jiru natti fakkaatu. Kanaaf gaafii siyaasaa fi gaafii Oromummaa kan addaan baafnu kan jedhudha. Oromoon already sadarkaa tokko gahee jira garuu guddina Oromoo wajjiniin bilchina Oromoo wajjiniin jaarman isaa bilchaannee kan jedhutu jira. Jaarmumti Oromoo kun yommuu bilchaataa yommuu guddataa jedhanii kan gaafatan jiru manni isa dursee deemeera jaarmoleen garuu duubaa foqoqaa yeroo kan jedhudha na fakkaata. Kana gaafin dhiyaatanii meegaa kanarratti kan isin intirestii godhu irratti
daqiiqaa muraasaaf oduu riflektii gootan. Eshi daqiiquma lamaan tokko keessatti samaraayizii oduu gootan natti tola. Waa'ee jaarmanni Oromiyaa kan jedhu jaarmanni Oromiyaa keessa jiru kun ala jira kun as keessa ture. Galatooma waan carraa naa kennitanis inni irraa fadhe. Kanaaf jaarmanni Oromiyaa keessa jiru ka ala jirus rakkinuma keessa ture kanaan duratti hireen arganne gaafiin arra ka'e kun ammoo hiree argame kanaanii kanaaf of duratti waan jaarman nu qabnu uummanni keenya tokkummaadhaan bilisummaa isaa akka gonfatu hiree isaa akka ofii murteeffatu nu yaadni lafa keenya kana kanas kanaan duras haga dandeenyetti dhaaba shaniillee akka wal taanu dhaaba jahallee waliin maknee akka wal taanu ka biyya keessa jiru wajjin sagantaa keenyas wal barsiifnee waan guddaa yaadnee jirra garuu hireen arganne ammaan kuni akka itti fufu barbaanna karaa saniiti. Karaa waa'ee dubartii amma reefu jedhametti dubartiin teenna qabsootuudha beekamtuudha qabsoo waraanaa keessallee turte waliin turre beeyna rakkoo isaanirra gahee waan xiqqaa miti kanaaf isaan uf duubatti dhiifnee deemnee as dhufne malee miseensa hin qabnu jechuu miti san akkasitti to'achuu qabanii kuni dubartii malee qabsoon akka bakka hin geenye dubartiin haadha teenna obboleettii teenna loltuu teenna irra guddaa kanaaf akkasitti akka hubatan jechuu barbaadeeti gaafii asii ka'e kareefu eenyutu kaase obbo Yuunaataan warri paartiidhanii as keessatti ka maqaan isaanii dhaabee as keessa irraa hafuu san isa numartuu ofuma duratti gaafannaa nama biraa ka biraa haa deebisu galatooma. Hayyee gaaffiin kallattiidhaan nu ilaalu isarraan jalqaba. Walta'insa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu kan ilaalu dhugumaa jilli adda bilisummaa Oromoo fi jilli mootummaa Itoophiyaa yeroo Asmaraatti wal arge kanaan booda qabsoon hidhannoo barbaachisaa hin ta'u nagaan biyyatti gallee qabsaa'uu ni dandeenya kan jedhuun akkasittiin waltaanii dhufnee jechaadha. Akka kanaan egaa ergii dhufnee walta'iinsi kun osoo hin ta'in durayyuu nuti fedhii nagaaf qabnu agarsiisuudhaa fi waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasa akka dhaabu labsine. Walta'iinsichuma duraanuu utuu walta'iinsichi hin ta'in. Gama keenyaan dhaabnee turree isa booda walta'iinsi kun dhufee walta'iinsa booda garuu walitti bubu'iinsi ninuma jiraa jechaadha. Keessumaa gama dhiyaatiin. Gama kibbaatiin giddu galeessaa fi bakka biraatti garuu mallattoon akkasii hin turre. Sun maalirraa madda jennee lamaan keenyayyuu gareen lamaanuu yeroo adda addaa walitti dhufuudhaan yaada wal jijjiiraa turre. Rakkinoonni jiranii kanneen maqaa adda bilisummaa Oromootiin tarkaanfii barbaachisaa hin taane yookiin immoo yakka raawwatan jiraachuu gamlachuu keessa. Jiraachuu irratti wal hubannee jechaadha. Gama kaaniin immoo kanneen Oromiyaa keessattuu mootummaa kanaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu nagaan bu'ee haalli karaa nagaatiin qabsaa'uu akka gufatu taasisuuf hojjetan akka jiraatanis lamaan keenyayyuu quba qabnaa jechaadha. Keessumaa immoo gaa hubannoon jiru yeroo ce'umsa akkasii keessatti hattuunis ni baay'ata. Shiftaanis baay'achuu danda'a. Waan akkasiirraa walitti bubu'insi ni jira. Isa immoo yeroodhaa yerootti sirreeffachaa akka deemnudha kan irratti walii galluu jechuudhumaaf. Haa ta'u malee gama dhaabaatiin ajajni waraana mootummaa lolaa jedhu hin jiru. Kana quba qabaadhaadha. Kan biraan jaarboonni maaliif tokkoomuu dadhabanii isa jedhu kan kaasan jiru naannoo kana natti fakkaata.
waa tokko haa hubannu. Hundumti keenyayyuu sirni keessatti dhalannee guddanne kan nu calaqqisu miti yookiin Oromummaa calaqqisu yookiin aadaa Oromoo qabu miti. Siyaasaa biyya kanaa keessatti yaadi lama wal bira dhaabbachuu hin danda'u. Tokko qofatu jiraachuu qaba. Nugusa yoo ta'e han nugusaa qofa. Dargii yoo ta'e ideoloojii dargii qofa. Isa kanas yoo ta'e akkasuma. Inni kaan fakkeessiidhumaaf jira jedhamu haa jedhamu malee haga danda'amee dadhabsiisu boodas dhabamsiisuu irratti kan hundaa'edha jechaa. Kanaaf nuti sana keessa waan baaneef akkasumatti wal ilaallatu. Adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuudhaaf hojjechuu malee adda bilisummaa Oromoo waliin hojjechuu kan jedhu aadaa akkasii horachuu hin dandeenye. Kanarraati yeroo adda addaa tokkummaa yeroo jennu tokkummaadhaaf jennu walitti dhufaa ture jaarmoota as jiran hedduu waliinis ni haasofna. Hanga nagaan koottaa qabsaa jedhamutti illee jaarmoota 4 alaa seenan waliin agoobara tokko ijaarrachuuf hojjechaa turre. Even waltaanee koreeyyuu ijaarrachaa turre ijaarranneetu jirra. Kun rakkina tokko jechaadha. Lammeessoo ani warra kaan komachuu qofa miti. Anaanis itti dabala yookiin immoo jaarman ani bakka bu'us itti dabala. Isa kaan irra caallee mul'achuudhaaf wal xalafu miila wal jalaa butuu tokkotu mul'ata ture jechaadha. Inni kun immoo deemee nu gidduutti qoodaminsa oofuu qofa osoo hin taane hawaasa keenyayyuu qoodaa akka ture ni beekna jechaadha. Utuu nu keessatti hafe bareeda. Nuti wal sukkuumnee wal gangalchinee abbaan mo'atu inni rakkina hin qabu. Garuu yaadni keenya akkasii uummata keessatti calaqqisuutu nu miidhe. Waggaa 20 keessa dabarsine hunda keenyaafuu bu'aa homaatu hin argisiisne. Kasaarre lubbuutti dhabne qabeenyatti dhabne. Kanaaf aadaa sanatu dhiibbaa nurratti qabaachaa ture jecha. Dhuguma hundumti keenyayyuu ana miti uummanni adursitu jenneerra ta'e salphina kana keessa waan turruuf hin jiru jechaadha. Kanaaf isee kanas sababoota jaarmoonni walitti dhufuu hanqise keessaa tokko. Tokkummaan yoomitti abdiin nu seentu isa jedhuufi gama keenyaan takkaa boodatti deebinee hin beennu yoomitti isa jedhuuf immoo nuti gumoofnee hin seenne hogganni keenya garii ala jira. Alasitti bal'inaan waan tokko waan hubachuu qabdan garuu uummanni keenya nu beekuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo eenyu? Jaarmaan kam eenyu? Maaltu hojjetamaa ture? Maal walirratti balleessine? Uummanni keenya nu beekuu qaba. Akkas yoo ta'e uummata keenya duratti araarri buusnu walitti balleessineerrallee yoo ta'e alas walitti fayyina. Qulqullummaadhumaan amma bakka aadaa, bakka safuun jiru, bakka beekaan baay'ee jiru, bakka abbootiin gadaa jiranitti waa waliin haasofnuuf dhugumaaf uummata kanaaf jenna yoo ta'e garaa qulqullittiidhaan dhufnee walitti himnee dhaabni kun kananatti balleesse kun kananatti balleesse jennee walitti yoo himne walitti fayyina uummanni keenyas ni fayyaa isa booda tokkummaan keenya ni mirkanaa jennee abdan akkasitti ilaalla nuti gaba adda bilisummaa Oromootiin. Olola walirraa dhaabuu isa jedhu dhuguma waggoota dheeraaf walitti ololleerra. Jaarmaan adda bilisummaa Oromoo jaarmaan Wallaggaa Harargeeti kana topiik. Uummanni keenya keessumaan ala jiru yoo wal arrabse malee yoo walirratti olole malee walga'iif illee nufu. Dhimma nagaa jettan hin nufu. Dhimma wal dhabbii yoo ta'e garuu isa afarsuudhaaf ni dhufa jechaadha. Kanaafuu guddoo olola walirratti oofuun
ni ture jecha. Bifa adda addaatiin jaarmaan kun kana baluuti jaarmaan kun kan akkasiiti jennee walirratti ololaa ture. Sunarra dhaabbatee yoo jenne gama adda bilisummaa Oromootiin hojiidhaan of mul'isuuf tattaafachaa turre malee yeroo rakkannee muddamne isayyuu sirnaan ibsaan beeksifna malee akka ololaatti jaarmaa kamuutti ni jenneen beekna. Warra nu waliin ture hafnaan warra har'a aangoo farqaa qabu OPDOs warra jedhaman illee diina jenneen beeknu nuti. Uggaa ibsinullee diina hin jennu OPDO. EPRDF keessatti walitti qabame malee adda baafnee OPDO diina godhannee hin beeknu. Maaliif isaan keessaas akka keenyatti darbees immoo nu caalaatti uummata Oromoof kan dhimma ni jiru jennee waan yaannuuf akka ilaalcha akkasii qabnaaf jechaadha. Kanaaf tokkummaa isa jedhu akkasitti waan ilaallu fi bal'isnee ilaaluudhaan akkaataatti furmaata argatu irrattis hojjechuun itti fufaa keessumaa immoo kanneen waliin quunnamtii qabaachaa turre hoogganni keenya gaafa gumaa'u xumuratti gochuun ni danda'ama natti fakkaata. Baqqee qabaayee nu jala fudhatte. Okay, angam filannoo isa jedhu filannoo angam qophooftan isa jedhuu fi akka filannooti adda bilisummaa Oromoo ABO aangoomsuuf hin dorgomu. Uummata Oromoo aangoomsuuf dorgoma. Kanaaf isa kanaaf immoo hanga dhaabni kun hanga isaaf danda'ame karooratti baafatee tarsiimoo isaa lafa kaawwatee jira. Isa immoo waltajjiin isaa waggaa banaa ta'uu caalatti walii ibsuu dandeenya. Galatooma. Galatooma. Namni garanaa. Eshi. Eshi. Asiin kan gaazexeessa. Echin speaker. In hojjetti bara speaker sun hojjettu. Horaa bulaa galatooma waan irreenaa kennitaniif wanni tokko baay'ee nama rakkisa. Dubartii takkatti durii ifama gaafii isin ilaallatuu fi gaafii isin deebiftan dura himaaf yaada kennuuf mammaakuu waan na barbaachiseef maaliif ani diqqoo warra horiitti uffatu keessa dhaladhe mammaaku malee naan taatu kanaaf ifamnaa tolcha. Warra kennaa dhiirin taane dhiirsi kennaa niitiin taane teenya dubbiin falin qabduu jettedhan intalti. Wannan waan kan jedheef rakkoo har'a Oromoon kee jiru. Afaan mi'aawoo wal taasisuu dandeenya, afaan mi'aawoo waliin jechuu dandeenya, quba xiqqaa kanallee jala wal dhokachuu dandeenya. Garuu dhugaan lafirra jirtu uummata Oromoo rakkoo deemu jira. Rakkoo jajjabduu deemu jira. Rakkoo jajjabduu san keessa of baasuu fi nuyi cufti harka qulqullaa'uu qabna. Dhugaa uummata keenyatti himachuu qabna. Uummata keenya duraansuu qabna. So kanaafi jechi tokko afaan faranjiitiin mammaakee deebisi yal deebi. We have to act like one big family instead of many weak ones. Nami tokko Anwar Sadat jedhanii nu akka uummata guddaa kanaatitti akka family tokkooti yoo hin socho'in yoo si'aayaa damma afaan dammaa wal taasofneef hin jenne uummata keenya galaafanna. Kun beekamuu qaba. Mootummaan jiru kun koottaa nagaan uummata keessanii qabsaaha, uummata keessan jaara, uummata keessan bir dhaabadha. Angoon harkisan seente koottaa ittiin dhimma bahaadha. Kan keessatti
asitti akkan jechuu asitti waan kan tolchuu afaan mi'aawu wal taasisuun nun baasu. Namni sirbaa baay'ee harmi dhoofatu jedhanii Oromoon yoo arra qulqulloon tokkummaa ofiitiin hin qabsaahin uf galaafata. Kun beekamuu qaba. Yoo harka qulqulloon uummata ofii jaareetiin duratti hin deemin uummata Oromoo galaafata. Jaarmaa yaarmkee jiru hundinuu. We have to be clean. Gaafii namni tokko achi OPDO maali jedheef waan kan jedhe. Ammoo diteelii deemuun fedhu waan beeku waan qabuu fi waan sun akkana jira saniin jechuun fedhu. Garuu harki keenya qulqulloo ta'uu qaba. Kaani wanni tokko kaani deebisuu fedhu waan jaaliyoonaa tan gaafatan road map keessa maani. Road mappiin keen interestii saba Oromoo duraan suudha. Interestii saba Oromoo duraan suudha. Ana jechuu dhiifne saba Oromoo jechuu danda'udha. Fakkeenyaaf nu maqaa tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo jedhu gallakkifne, Fiidoo jedhu gallakkifne, Kawaa'oo jedhu gallakkifne, adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa dhaamne. Borillee borganamallee saba Oromoo interestii saba Oromoo protectii tolchuu fi kanallee gallakkisuu hin dandeenya. Borganamallee interestii saba Oromootiif jecha kan gallakkisuu hin dandeenya. Nu Oromoo irratti nugus ta'uuf adoon ta'inu Oromoo garbummaa keessa baasuuf Oromoo miidhaa jala baasuuf soo kanaaf semantikiin nu armatti haasofan amma eegin jiruu jechuu fedheet. Kaani voottiin hin dabsattanii gaafii jedhu tokko ka'e uummata Oromoo miiliyooniin 45 yoo voottii nu tolche biyyi kana keessa mangistii ta'uu hin dandeenyu. Dhugaa walitti himuu qabna. Nu 50+1 ta'uu danda'uu fi uummata biraa firoomfachuu danda'uu qabna. Uummata akka keenya miidhaa qabu firoomfachuu danda'uu qabna. Yoo siyaasaan keenya akkanatti bilchalaan hin deemin kanu dhaabsuun addasuun waliin jechaa yaanu kun nu ijjeessa beekachuu qabnaa jechuu fedheeti. Kaani waan hedduu irra deebuu hin fedhu hogganootii dhaabaa hin dhufnee armin jiranii gaafii jettu tokko ka'e. I think jaaliyoonataanis deebisee kaasina fakkaata gaafii sun. Akka caphanii tokkolanii jetti Oromoon. Yoo namni tokko rakkoo qabaateetiin jedhe rakkoo isaa suniif jedheetiin dhufuu hanqachuu hin danda'a. Gar kennaani hoggani kenna rakkoo faamilii waan qabuu fi sun qajeelfachuuf hafe kun beekamuu qaba. Akkas jechuun kiyyaa Jeneraal Kamaal rakkoo faamilii waan qabuuf as dhufuu dadhabe malee dhufuu jibbaa mitii jechuu fedheeti. Inni kaan obboleeyyan tiyya. Daqiiqa tokko callaa 1 minute only half a minute okay. Daqiiqa tokko lafti tun tanuu armkee jira callaa miti. Samora Machel waan beetu even the cowards have their own they have a country jet. OPDO'n Tigree waliin hojjattee fi Oromiyaan tawarraatiin tachuu hin dandeenyu. We have it together with them. Waliin qoodachuu danda'uu qabna rakkoo Oromoo dhufu OPDO waliin walqixxee baachuu danda'uu qabna. Yoo walqixxee baachuu hin dandeenye we are taking our nation to hell. We have to be very careful. Kanum jechuu fedha fayyataa. Galatooma wanti nu isheen itti dabala malee deddeebi'aa jira akka waliin nu nuffisiifneef. Road mapping keessa maaleen jedhamee kan gaafatame road mapping keenya durumaa Oromoon lagaan siyaasaan amantaadhaan karaa adda addaa yoo waliree lagan ce'uu hin danda'u. Kanaaf tokkummaan Oromoo hin barbaachisaa. Paartii Oromoodhaa hin barbaachisaa jennee kanaan dura yeroo adda addaa irratti waamicha dhiyeessineerra. Mootummaa kana wajjininis yommuu waliigaltee adda addaa yommuu uumaa turre warri bakkee jiranii yoo dhufanii nutti dabalatanii waliin yoo adeemne malee nagaan biyya kanadhaa mirkanaa'uu hin danda'u jenneerra. Kanaatii fi warri bakkee jiran nutti dhufanii dabalatanii waliin hojjenna yommuu sana nagaa biyya kanadhaa mirkaneessuu dandeenya.
impaayeriin kun nagaa argachuu kan inni danda'u yoo Oromoon nagaa argateedhaan. Oromoo bichaa miti. Oromoo yoo tokko ta'e biyya kana mo'a. Biyya kana hundeessa. Maaliif warra gara biraan nu barbaada malee nuyi badaa'uu nama gara biraan barbaannu. Marcuma impaayeraana keessatti qabnu keessatti yoo Oromoon tokkoomsee wal duukaa yoo dhaabbate iddoo guddaa qaba. Warra gara biraajinis walii galla. Utuu mana keenya hin mirkaneessin, utuu mana keenya keessatti waliin galin. Ala dhannee gargar teenye marcuma keenya 178 nama hormaatu irra taa'aa ture. Nama hormaatu irratti ajajaa ture. Attam goonee marcuma keenya kana tokko godhanna. Attam goonee yommuu marcuma keenya tokko godhannu immoo hin salphannu yaa jarana. Ulfina qabna iddoo hundumaatti. Oromoon amma nagaa jedhamna. Kanaaf road maappii nuyi qabnu duras tokkummaa paartilee Oromoodhaa walitti finnaa ergi kun ta'e booddee ergi kun gudunfame booddee immoo warra gara biraajiniin waliin adeemuun rakkina guddaan qabu. Nama hundumaatu nu barbaada kanaaf wooriin godinaan jedha. Addanatti innaa tokko taane. Amma akkan taa'ee argutti Oromiyaa kana sakkiirii yoo gooneen yoo Oromiyaa kana iddoo tokkotti walitti dhufne yoo jenne egaa kun maali? Lagaan waliruu siyaasaa waliruu selflessly KFO'n Oromoon akkan iddoo isa barbaade ga'u hojjeta malee ofii isaatii iddoo sana dhaquudhaan miti. Kana isinii hin mirkaneessine kana. Kanaaf walitti dhufnee waan tokko yoo hojjennee sirrii ta'a jenneeti inni nuyi qabnu tokkummaa paartilee Oromoodhaa hamma danda'ametti walitti dhufnu. Keessumaa warri bakkeedhaa dhuftan warri biyya keessa turre yeroo baay'ee walitti dhufnee wal madeessineerra. Jechuun koo maal jechuu kooti? Wal beekna jechuu kooti. Eewu maal attam hojjetaa akka ture har'a kana abalu kana jennee waliin hin odeessinu. Keessumatti warri bakkeedhaa dhufanii wajjin itti madooftaniittu hangafoota qabsoo Oromoo yeroo baay'ee deemsiftaniittu kanaaf biyya dhabdaniittu biyya alaa turtaniittu qe'een keessan jireenyi keessan walaallammii ta'eera. Qabsoo kana keessatti iddoo qabdu jedhee KFO'n hin yaada. Kanaaf baay'inee waan ta'an keessatti dubartoota hirmaachisuu keessatti KFO'n yeroo baay'ee yaaleera. Dubartooti keenya baay'een itti madaaniiru, hidhamaniiru, qaamni isaanii garmalee akka hin taane ta'eera. Kanaatiif sodaa guddaan nu wajjiniin waan jiruuf dubartooti keenya nu wajjiniin akka nuyi barbaannu taanii hin baane keessatti akka isaan hirmaannaa godhan hin goona. Sodaa guddaa waan tureef keessatti yeroo hin fudhadhu ta'e anumti kun yommuu kana keessatti dhufee yommuu qooda fudhadhu mana keessaa sodaa guddaa jira. Ijoolleen sodaa guddaa qabu. Kanaatiif dubartooti keenya keessatti qooda fudhatu wenna. Thank you. Sirraan calqaba maraa lammaffaa irratti tiimii tokko deemnee irra. Ishi Profeesar. Ishi nan dhufa don't worry. Nan dhufa akkasin dhufa achiin calqabee mi asitti fita don't worry. Ishi Profeesar. Maayikii kenniif. Galatooma akkasitti fuuldura keenya teessanii wal arguu keenyaa fi baay'een galateeffadha warra kana qindeesseen fi garuu wanti guddaan tokko jala murree kan ilaaluun nurra jiru ofirra dabarsinee saba sanaaf yaaduutu baay'ee waan guddaadha. Ofirra dabarsinee yoo ilaalle saba kanaafi bakka isaaf ta'u bakka isaaf malu karaa seenaas karaa hundumaa yoo ilaalle bakka isaaf ta'u hin arganne carraa baay'eetu gangalatee seenaa keessatti harkaa ba'aa akka inni ture hundi keenya beenna. Garuu heeraa fi seera Oromoo akkamitti Oromoo walii galaa ture akkamittiin mari'achaa ture odaa jala taa'ee akkamittiin gaggeeffachaa ture haala ittiin walii galu attam godheetu gudunfatee adeema kan jedhu keessa
caqasuun nurra jira natti fakkaata. Yeroo sabi wal dhabee wal hiree jedhu haasaadhaan diyaaloogiidhaan jaarsoliin wal ga'anii odaa jalatti waan garaa isaanii keessa jiru dubbataniitu kakaadhaan sararatu. Kakaa oo jechuun Oromoo keessatti Oromoo waaqa amanutti mee waaq jedhi yoo jedhe namni irra darbu hin jiru kakaadhaan walii gala. Anamma kanan jechuu barbaadu waan baay'ee dubbattaniitu sagantaan tokkoon keessan qabdanii yaada isin sila walii ergistan kuni nutti himtan kuni baay'ee waan tokko waliin gatu. Yeroo Oromoo saba Oromoo ilaallu waliin gatu hundi keessaniyyuu hundee nationalismii Oromoo keessaa gatii burqitanii fi isa tokko iddoodhuma tokkoo dhufneeti har'a eessa jirra bor maal hojjechuun nurra jira liidarshiippii attamiitu qaramee saba kana geggeessuu danda'a saba Oromoo karaa tokkoon. Karaa gara biraa immoo saba biyyattii kanaa sabaaf sablammii biyyattii kanaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaa fi Oromoon qooda attamii qabaa kan jedhu yaaduun nurra jira natti fakkaata. Hundi keessanuyyuu immoo wanta kana isinii ifa ta'een yaada North East Afrikaa keessatti duraan dursee stookiin tokko maal eessadha kushetik stookii keessaa kan burqee tokkoffaani saba Oromooti achii kaasee Sumaalee Afaar Saawoo Yedoo Afaar baay'ee kana himuu hin dandeessu hawwalitti qabuu danda'u akka utubaa biyya kanaa ta'ee Oromoo ta'uusaa seenaa keessaa natti hima. Although the negative narrative jira isa bira dabarree Oromooni saba guddaa utubaa biyya kanaa ta'uusaa biyyi alaas amma hubatee turning point irra waan jiru natti fakkaata. Isin immoo namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu jedhanii kanaa walitti dhuftanii yaada keessan tokko godhattanii kakaadhaan xumuruuni aadaa fi seenaa Oromoo keessatti murteessaa gatii ta'ee fi kanarratti yaada maal jedha Oromoo warra gowwaa sareen sagalii dunnaaf tokkoyyuu hin geessi jedha. Adaraa keessan ofii waliigalaa dura ofii waliigalaati sabi kunoo already wal ta'eera kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti giddu galeessatti tokko ta'ee waggaan arfan kun ishee nutti agarsiisee warri keessa turan ATWO achirran jiru warri keessa turanis immoo lola sammuu isa cimaa keessa akka turanii akka nama tokkootti akka nama seenaa barate tokkootti natti mul'atti bakkee taa'ee hin jiru baay'ee sammuu namaa kan duguugu jireenya namaa kan nama dhabsiisu keessa ba'anii achi ga'aniiti mee itti siqaa waliin mari'adhaa gaashumaan jechaa kooti galatooma. Nu gaggabaabsa please. Okay, galatooma warroota qophii kana qopheessan turullee baay'ee galatooma jechuun barbaada. Isatti aansee warroota waa'ee uummata keenyatiif jedhanii garaadhaan lubbuu isaanii kennaniif galanni kenna baay'ee guddaadha jechuun barbaada. Gaafileen kan koo gaggabaabsan kaasaa warra dhaabbilee jaarmilee uummata Oromootiif waan tokko goonettanii as jirtan kun bakka amma keessa jirru kana gadi qabdanii laaltaniirtu xiinxalitanii akka paartiitti gatteettanii mari'attanii jirtu maalirra jirra garam deemaa jirra waan jiru hubattanii jirtu yaada jedhu gaafiin koo inni jalqaba. Inni lammataa immoo qarqara filannoo itti aanuu jala jirra. Filannoon kun waan nuttiin inni as deemu hoo laaltanii jirtu garam deemaa jirra. Taayitaa akka tasaa arganne kana garam nu harkaa fiduuf deemaa jira ka jedhu gadi qabdanii laaltanii jirtu
akkamitti ilaalaa jirtanii waan jedhu qaba. Inni sadaffaan ummanni keenya maaluma barbaada ummata keessaa nutis tokko waan taaneef fedhii isaa san nutti hin mul'ata. Kanaafuu akka dhaabaa dhaabanneerra garuu ummanni bal'aan dur waan yaaddaan jira har'a maal barbaada ummanni keenya ka jedhu karaan itti bartanii jirtu ummata keenya mari'achiiftanii jirtu ka jedhu inni dhumaa durumaa ummanni keenya fedhii adda addaa qabaa wanti isin asii kaaftan hundumtuu fedhii ummata keenyati garuu damee adda addaa waan qabanne natti fakkaata walitti dhufee bakka tokkotti gaafilee ummata keenyaa waliin qabatanii deemuun hin danda'amu ture. Dhaabbileen kun hundi hin barbaachisa ture. Yoo duris mormaa taanee barbaachisaa ta'e amma garuu bakka mormaa san jiraachuu qabna natti hin fakkaatu. Amma hoo barbaachisaa garam deemuu qabnaa waan jedhu irratti akka deebinaa kennan hin barbaada. Baay'ee ulfaadha galatooma. Galatooma maqaan koo Gaaddisaa Birraa jedhama. Gaafiin koo sadii qofa paartii hunda laala. Gaafiin duraa yeroo ammaatti wanti baay'ee barbaada very important crucial kan ta'e uummata Oromootiif maal innidha. Wanti kun very general waan ta'eef multiple choice godha specific gochuudhaaf. Tokkummaa uummataa fi tokkummaa eliitii Oromooti immoo aan isa kana baan immoo paartii cimaa doominaanti ta'e tokko immoo caan immoo waraana baay'ee hidhate qabaachuu hidhannoo guddaa uummanni Oromoo akka hidhatu gochuudha. Kana sadan keessaa specific gochuuf multiple choice godhe. Gaafiin duraa kana. Gaafiin lammaffaa waa'ee ogummaa kootiitan maarkeetariidha. Daldalaan gaariin daldalaan cimaanii shaqaxa isaarratti waan addaa uummata. Kun seera maarkeetiiti. Point of difference jedhama kun. Always strive for making point of difference. Fakkeenya gaarii aadaa Oromoo keessaa yoo fudhanne ati mixmixaa kanuma kootu gubaadha jetti. Ati mixmixaa sun baay'ee camtuudha daldaltuu cimtuudha jechuudha. The same is not true for politicians. Politika abbaan siyaasaa gaariin namni siyaasaa gaariin immoo yeroo hunda point of difference neglect godha. Hin tuffatee bira darba. Wanti Mandeellaan faa Gaandiin faa yookaan Martin Luther King faa ittiin beekamanii they always try to avoid point of difference. Garaagarummaa beekuma dhiisaniitu isaan immoo maal godhu abbaan siyaasaa cimaan point of parity barsiisu yookaan advocate godhu. Kana leadership cimaa addunyaa irratti kan adda godhu. Akka nama argutti paartiin amma as keessa jirtan hundi paartiileen Oromoo hundi keessa leftistiidha left wing. Itoophiyaa keessatti kana booda politikaa laayinii sadii qofa jira. Right wing moderate your middle. Hundi keessan leftistiidha. Maaliif leftist jechuun kiyya warra Itoophiyaa kana redefine goonee reform goonee Itoophiyaa kanaan sirreessina warra jedhu jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan keessan naareetiivii akkaataatti ilaalcha keessan naareet gootan malee garaagarummaa biraan qabdan. Yoomi point of parity yoom barsiisuu jalqabdu. Garaagarummaa dhiiftanii tokkummaa yoom barsiistu. Paartiin keessa kaayyoon keessan hundisaayyuu tokko. Sadaffaa ABO'n waggaa 26 guutuuf gatataa jechuun termiin kun abboorti jechuudha. Dhiifama naa godhaa kana dubbachuu. Gatataa ture tamma world class leadership uummate. World class leadership. Yoomi paartileen Oromoo warri karaa mormituu jirtan world class leadership uummatanii uummata kana tokko yoom gootan. Anaaf jechuudha. Yeroo hunda daffaree waa dubbadha. Garummaa adda ga'e miti. Daffaree waa dubbachuu jireenya koo baay'ee vaayoleetii godhee. Rakkinarra dubbannu kun hundisaa siiptamiidha. Siiptamii jechuun system weak leadership kana fide.
Sorry to say this one. Leadership strong uummachuudhaaf maal pilaanii gochaa jirtu galatoomaa fixadheera. Nama tokko asii boomeessoo jedhame. Nama lama nan dhufa nama lama. እሺ ሁለት ነው የሰጠው ለማን ከና ጅራ እሺ ከኋላ ያለው ሰው ያ ስዱባ ጃርተ ስዱባ ይሩ እሺ ገለቶማ ጨራና ከነመ ፈን ገለቶም ፈዳ አኒ ሚኤሶ ነብይ ጀዳማ ናኖ ሲቪል ሶሳይቲ ራ ዱፌ ወረሲስ ሲቪል ሶሳይቲ ኩነ ገራ ጉዳዋይ ፖለቲካ kana waan hin beekneef nu dhiba gaafiin illee gara guddaa gabaabseetu waan lamaan tokko gaafachuu barbaadeef saniin duratti garuu dhaabbilee biyya keessa jiranillee ka alaa dhufanillee akkanatti arguu kennaaf guddifnee itti gammanna nan gammadaadha asitti dhaabbilee hedduu arguu kennaaf gaafiin tokkoffaa kan qabu dhaabbileen kunniin dhaabbilee poolitikaati dhaabbileen poolitikaa miseensa ofii qabaachuu qabanii miseensa horachuu qabanii miseensa irratti hundaa'aniiti ka deeman kuwwan ammoo deeggara akka miseensaan alaa jechuu dhaabbileen keessanii miseensota hagamii qaba oduu isa beeke jechuu barbaadan miseensota hagamii qabata maaliif gizee fakkeenyaaf amma warra NGO civil society keessatti garii saamsoonaayiti jedhanii maqaan ubbaasan warra gargarii jechuu warra membarii guddaan qabne jechuun kiyya isin onnaa godhuuf uduun taane miseensi keessan hagam baay'inni isaanii hagam miseensa keessan harkaa qabdu amma waliin jirtu harkaa qabdu jechuu barbaadeeti lammaffaani wanti amma nu yaachisaaru keessattuu waa'ee nageenyaati waa'ee nageenyaa kanatti hundumtuu hirmaachuu qaba ka jedhu mootummaan illee akka argitan dubbataa jira isinillee karaa keessaniin dubbataa jirtan waa'ee misoomaa nageenyaa kana isa mirkaneessuu fi mootummaa waliin hiriiroo isin qabdan maali jechuu barbaadeeti amma hiriiroo wayii qabdu ka waa'ee nagaa kana eegsisuu irratti maal godhaartanii maal hojjaartanii jechuu barbaadeeti galatooma. Ishi mucoo dubartuu si duuba jirtu saniif mee kenni. Galatoomaa carraa kana argachuuf gammachuu natti dhaga'ame ibsuu hin danda'u akkasuma arra waltajjii tana fakkaattu irratti hirmaadhee baay'ee qaanfadhe wanni nani qaanfadhe abbootiin seeraa waltajjii tana gaggeessaa jiran wanni isaan dubbatanii fi paartiileen siyaasaa keenya bakka uummata Oromoo bakka bu'anii ta'an wanni dubbatan garaagarummaa guddoo qaba. Ajandaan marichaa qabatamee asittiin dhiyaate tokkoon isaa wanni asirratti ka'een jiru. Kana ta'uun isaa wanni natti mul'ise Oromoon akkuma kaleessaa ilma isaaf qeesaa dhabee akka dubbataaf waan hin arkee jechuu asirratti. Kanaas waan hin jeefi fakkeenyaaf paartiilee siyaasaa 12 asirratti hirmaatan keessaa paartiin siyaasaa tokko karoora isaa fuula duraa wanna nutti himeen qabu. Adda bilisummaa Oromoo ta'ee KFO's haa ta'u OPDO's haa ta'u karoora isaanii fuula duraa Oromoof Oromiyaa maalirratti akka eegaa jiranii garam akka ofaa jiran wanni barri hin jiru. Inni lammaffaan qabsoon uummanni Oromoo gaggeessu bal'atuu qaba jennee nama miliyoona 45 bakka buutee paartiin miseensi isaanii nama 5 nama 6 or nama 6,000 miliyoonaan lakkaawameen jiraachuu danda'u as keessa. Kuni maaliif barbaachise? Namni re'ee lama tiisuuf namni re'ee tokko tiisuuf walqixa re'oota sun walitti qabuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf namoota arra uummata kana uummata miliyoona 45 bakka bu'anii paartii qabna ji'a muraasaan booda waggaa muraasaan booda filannoo gaggeeffamtu irratti uummata Oromoof paartii siyaasa uummata kana walaba baasu taanee dhaabbanna paartii jedhu qubsaa wanna karoora isaaniirraa kaayyoo isaaniirraa wanna na gammachiisuuf wanna Oromoo abdachiisu waan hin arkeen qabu. Kun baay'ee natti dhaga'ama. Inni lammaffaan immoo Oromoon saba guddaadha. Akkasuma nama barate arra mana kana keessa qofa Piroofeesara 2 3 4 5 nu gidduu jira. Maaliif karoora paartii siyaasaa keenyaa keessatti osoo duruma akka jaamu nama if qabateetu ollaa isaaf nama isatti dhiyaatu hammachuu danda'a. Maaliif hin hammanne
arrana wanni addunyaan nurraa eegaa jirtu wanni baha Afrikatti nurraa eegamaa jiru ummata Oromoo jaarmaa mataa isaa qofa osoo hin ta'in biyya Itoophiyaaf biyya Afrikaadhaa fi saba mataa ta'e taanee akka mul'annudha wanni namni nurraa eegaa jiru. Garuu wanni har'aas keessatti mul'ataa jiru waan baay'ee nama qaanessu ummanni keenya amma gaafii kaasaa jirani wanna isaanitti fakkaate quuqama isaaniitti namuu ka'ee kan dubbate malee karoora paartii siyaasaa irraa wanni agarree iriyaada irratti kannaa jiru tokko illee hin jiru. Maaliif paartiin siyaasaa waltajjiin tuni nuti mee guyyaa 4 dura nutti himame maaliif karoora isaanii qabatanii dhufanii uummata kanatti himuu dhaban maaliif karoora isaanii uummanni bal'aan arkuu dhabe wanni dhoofatan jiraachuun irra hin jiraatu. Maaliif uummanni Oromoo duubaa jira qe'ee isaas dhabee ilma isaas dhabee boruus akkanumatti itti fufuutu irra jiraata. Tokkummaa beekumsa dandeettii sooshaali poolitikaali ikoonoomikaali namoonni hoogganan paartii siyaasaa keessatti humna gahaa qabaachuu isaan irra jiraata. Kanan taanaan nama paartii kanatti hirmaatee paartii kana fuula dura oofu as fiduutu isaan irra jiraata. Uummanni Oromoo akka if ijaaru uummata Oromootti gadi bu'anii himuutu irra jiraata. Malee waggaa lakkaa'uun ji'a lakkaa'uun baay'ina miseensaa lakkaa'uun waltajjii karooraatii fi waltajjii ibsaa jennoo godhaa ture uummanni Oromoo waggaa 30 waggaa 20 qabsoon godhaa turan hangadaa Misheel irraa amma asitti hanqata. Kanaafuu kanarratti ittiin yaadamuutu isinirra jiraata galatooma. Ani lak yaada tokko qofa second Omamit. Obtikum, obs. Ayyee obbo Barraa akkasumas Dr. Biraanuu Galatooma OMNs guddaan galateeffadha. An Sintaayyoo Gadaan jedhama. Sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas televezyiinii ONN irraa miseensa adda bilisummaa Oromooti. Amma waa lama namni as jiru saata walumaa galatti namni keenya waa lama walitti makee ilaalaa jira. Tokkummaa uummata Oromooti fi tokkummaa paartilee. Kaasaa jiru tokkummaa paartileeti malee uummanni Oromoo tokko kaleessa har'as tokko fuuldurattis tokkuma ta'a. Akkasumatti itti fufa. Kun lamaan waan walitti makameef namni dhiphatee yeroo tokko akkas ta'u malee akkanan ta'uu akkas ta'u malee akkanan ta'uu jedha. Paartileen kun hundumtuu uummata Oromootti gadi ba'anii yoo dorgoman anaaf rakkoo hin qabu akka nama tokkootti. Kan gingilchee soree adda baasu uummata Oromooti. Kanarrattis dhiphachuu hin qabu. Haa ta'uuti immoo rakkoo siyaasaa impaayera kana keessa jirurraa ka'amee Oromoon yoo tokko ta'e Oromoon jedhu paartileen maqaa Oromootiin I think warra as keessa jiran keessaa ooka jedhu qubee kan hin qabne paartii tokko waan akkasiin natti fakkaata. Innis yoo naannessin ilaalle gadaa waan jedhuuf waanuma Oromoo dubbata. Kanaaf kun yoo walitti dhufee humna ta'ee uummata Oromoo caalaatti fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'adha. Gaafi waltajjiin kun kan qophaa'eef OMN kanumaaf qopheesse natti fakkaata. Amma namatu hin dheeressu ganda tokkotu abbaan humnaa tokko akka nugusaatti kan ilaalamu ka garboota hedduu qabu abbaa barbaade hidhee ajjeesu arba qabaa jedhu. Arba isaa kanatu misingaa namarra gangalatee warra garboota isaa kana warra ollaa sana jirurra gangalatee balleessa jala. Namni dhaqee itti himatu arbi kee akkana nu godhuu jedhaniin ajjeesaa hin hidha namoota kana. So tokkotu ka'ee miidhagnee nama kanatti arba keenurraa hidhu jennaan warra ollaa jiru eenyuttaa himuun rakkoo ta'e. Hayyee waltaanee yoo nani arba jedhe isin sagalee na duuba teessanii hidhu jedhaa jedhanii walii galanii dhaqan namticha kana bira. Toleedhanii walii galanii dhaqanii yoo inni arba jedhu warri walii galee dhaqee sun numa callise. Irra deebi'ee arba jedha. Arbi koo maal ta'edha namticha? Yoo inni arba jedhu hin callise sadaffaa irratti arbi kee kophaa ta'ee tokkotti nuu dabalii jedheen. Tokko maali 10 uttan isinii dabalee dhee 10 itti dabalee ganda samminaan isaanitti gangalatee arbi sun balleesse. Paartileen as jirru kun tokko taanee akkas goona jennee yoo gadi baanu immoo kan sagalee keenya walirraa hanqifnuu fi wal xalafnu yoo ta'e which is nothing gatiin qabu jechuudha. Kanaaf gaafis nan qabaa kun yaada tokkummaan onnee irraa ta'uu qaba. Tokkummaan dhugaa irratti hundaa'uu qaba. Tokkummaan cichoome irratti hundaa'uu qaba. Tokkummaan
humna qabnu beeknee guddaas xiqqaas ta'uu keenya beeknee namni humna isaan beekne rakkoo uuma waan ta'eef haala saniin yoo walitti marji taane akka wal fakkaannutti jechuudha. Kana hunda walitti fide yoo jedhanii isaan toleedhanii akka nama dhuunfatixxanii gaarii dheedhee yaadu. Lama faa sadi faa oduu ta'anii gaariidha. Maaliif? Waan wal fakkaatutu wal faana deema waan ta'eef. Dhugaadhaa kaayyoon isaanii amma ta'ee kan wal fakkaatu jira kan wal fakkaanne immoo jira. Kan wal fakkaatu walitti kan wal fakkaanne immoo wal cinaa nagaan osoo waliin gufachiisin deemuun barbaachisaadha. Ani kanan gaafadhu amma akka gaafitti dhaaboleen hedduun 12 jettanii as keessa jiru 2 hafanii jiru. Dhaaboleen kun abbaan na laallatee deebisuu danda'a. Filannoon boru haa dhufuu iftaan achaantu haa dhufuu. Egaa yoo dhiifama naa godhaa tarii miidiyaan kunis laayif ta'uu danda'a. Namni baay'een abaloo jennee rakkoo waan fiduuf gandaaf amantii jala warri of dhodhoksees jira. Warra akkasitti gandaaf amantii jala of dhodhoksee hundumtuu ganda isaatii paartii qaqqabatee dhaadatu kun gadi ba'ee dhuguma uummata Oromoo bakka barbaadu saniin gaayii. Haala kanaan deemuun immoo eessan nama ga'a. Maqaa Oromoo jedhu qabannee yoo irraa akka wannoo kaardii moobaayilii kana scratch goonu keessi isaa ganda ta'a yookaan amantii faa ta'a. Isa kanarraa yoomi kan dhaabbannuudha. Kanaafuu namni na laallata jedhu illee hin jira jedhee yaadu haa ta'uuti namni na laallata jedhu waan kanarratti yoo ni laallannillee waan akkanaa jiraa hin jiru irratti waa dubbattanii paartileen kun yoo uummata Oromoo caalatti onnachiiftan gaariidha. Akka humna keenyatitti walitti dabalamnee akka wal fakkaannutti yoo deemne irra caalaa bareeda waan ta'uufan yaada kaasuudhaaf irra deddeebi'ee gaafachaa ture. Thank you. Nan dhufa ishee. Galatooma hiree kana argachuu kiyyaa fi an waan lama kaasuu barbaada. Umriin keenya xiqqaa ta'ullee hawwiif fedhii qabsoo bilisummaa Oromoo qabnurraa kaanee umrii xiqqaanis haa ta'u wareegamallee haa ta'u yaaddoollee haa ta'u kana keessa dabarree jira. Namni waan amma mana kana keessa argu irra hedduu maalirraa ka'a? Anatu caalaa, anatu wayyaa, anatu duraa, ati maandhaa, ati kaleessa uumamtee, ati mucaadhaa. Anammoo si dura uumamee, kasi dura uumamee jedhu haqa kiyya dhoksuun, ka maandhaa uumamellee haqa kaka hangafaa dhoksuun wal nyaachuuf wal dorgommii waan jirru na fakkaata jechuun akka allaalutti. Kanaafi an kaleessas ka uumamte. Kakaleessa daa'imni waggaa 15 13 ka bara dabreellee wareegame qabsoo uummata Oromootiif gahee taphatee jira galanni isaa bilisummaa ta'uu jedha. Sanirra osoo wal loluu baanne har'arra dhaabannee garuu uummata Oromoo bakka kaleessa hedduun keessan qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu warri qabsoo hidhannoo geggeessuu turtan. ABO'n uummanni jaallatu sun ABO tokko kakaleessa dhagaa guddanne sani malee ABO obbo Toleeraan keessa jiran yookiin obbo Liiban keessa jiran asiinillee ABO'n heddu sanii miti kan uummanni keenya barbaadu jiru. Kana beekuun qajeeloo barbaachisaa na fakkaata. ABO kaleessaa sagantaa sanii fi ka Oromoo jiddugala godhate san uummanni keenya ka barbaadaa jiru. Yoo kun hin taane akkuma Habashaan godoo garagaraatiin nu galchee nu hidhee nu dhaane kana uummanni keenya paartii kanneen illee ari'ee dhaanuu deema jechuudha yeroo boodatti. Balaan inni deemu jiruun balaa hamaa waan ta'eef haalli amma itti jirru jechuudha. San laaluu san jechuu barbaada. Kabiraa ammoo nama hedduu hoggana paartii illee yoo laalu hedduun isaanii nama muraasaan ala paartiin ija keessa na seenuu danda'anii umrii 50 ol. Kaayyoo kana keessatti nu dabarsuuf neeshinaalizimii uummata Oromoo nu dabarsuuf dhamaatanii jirtan. Qabsooftanii jirtan. Galata qabna saniif. Ulfinna qabnallee beeloftanii jirtan. Namnummaan qabsoo Oromootiif jedhee guyyaa tokko dheebotee ala bule horii ufii baase galata qabnaaf nuti. Garuu uummata Oromooti sentariin sagantaan siyaasaa keessan hedduu walirraan fagaatu.
afaanii yoo dubbannu ammoo ummata Oromootiif tokko ta'uu qabnaa tokkummaa jecha kanarra rarra'u jirra. Ka tokko ta'uu nu dhoorge zen wanti kun hundi yoo ka nu fakkeessu taate tokko ta'uu kan nu dhoorgaaru nama jechuudha. Ummanni tokko sagantaan keenya baay'ee olii dhiyoo abbaa biyyummaa Oromoo ta'e gajenne ummata yoo ta'e nama yoo ta'e namni kun jijjiirame yoo olitti illee isin araaramuu dadhabdan dargaggeessaa fi nama qaroo yookiin walitti tokkoomuuf isan dhibne madaa walirraa hin qabnetti angoo nu dabarsaa qabsoo teessanii gatii goonaa qabsoo dhala haarawatti jenereeshinii haarawatti hoggansa dabarsaa jechuu barbaada galatooma. baay'ee isin galateeffadha sa'aatii keessaa laaltaniirtu sa'aatiin deemaa jirti Dr. Biraanuun immoo sa'a boodas paartilee baay'een asitti affeeramanii jiru waggaa fedhii qabaattan asumatti turtanii isis dhaggeeffachuu dandeessu jedhaniiru kanaaf dubbii kana xiqqoo wanno godheetinis kara isaanitti deebi'a kan namarraa dhageenyu kana mee walumatti maanno bo Alamayyoo diruu argeen ture bo Alamayyoo wanna isin gaafattan walumatti mee karaa kana jedhaati karaa internettiin deebi'a. Dhiifama wajjin irra deebi'ee sa'aatii boodas hirmaachuu ni dandeessu. Dhaabbileen siyaasaa asitti argamtanis waltajjii sana irratti argamtanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Kanaaf yeroo sanas carraan hin jira waan ta'eef sa'aatii baay'ee fudhachuu hin dandeenyu kana booda. Laaqana yeroo gabaabduu qabna itti aansinee sagantaa afaan Amaaraatiin gaggeeffamu waan qabnuuf yaada keessan gaggabaabsitanii otoo nu xumurtanii gaariidha yaadee jedhu kaasuuf. Fixeen iskaara isaanitti dabashee. Fayyaata namoonni anarra wayyoo qaban baay'eetu jira. Otoo waan irra ittoolle kana isaan saamaraayizii godhanii baay'ee natti tolayyuu. Akkuma jedhamu sa'aatii waan deemeef waan kana immoo xumuratti gochuu waan qabnuufi gar tokkotti fiduu danda'uu qabna natti fakkaata. Marii gaariitu jira. Gaaffiinis baay'eedha. Koonsarniinis baay'eedha. Waan kana waltajjii tokkotti xumuruu akka hin dandeenye hin beekna. Waltajjiin har'aa kuni kaayyoonsaa sagantaa dhaabbilee dhaga'uu otoo hin taane dhaabbileen kun gar tokkotti dhufanii akkamitti yoo waliin hojjetan liidarshiippii Oromoo cimaa tokko akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu fedhii irraa kan maddi natti fakkaata. Inni kaan yeroo biraa haasa'uu dandeenya. Dursee uummanni Oromoo tokkummaa uumeet wayitii ammaa jechuudha. Dhaabbilee isaan gaggeessu tokkummaa gaafachaa jira. Garuu waggaa 20-30 dura dhaabbilee Oromootu tokkummaa uummata Oromoo gaafachaa ture. Uummanni hojii manaa isaa fixeet rakkoon kun dhaabbilee polotikaa Oromootti ceenaan amma nuti tokko taane mee isinis gara tokkootti dacha'aa jedha. Kanaafuu uummanni kun galata guddaa qaba natti fakkaata. Uummata bilisummaa hawwee uummata walabummaa isaa argachuudhaaf qophaa'e ta'uusaa kun hundi nu gammachuudha. Karaa biraatiin immoo dhaabbileen Oromoo kun miidiyaa adda addaatiin dhaga'aa turre yeroo adda addaa haasa'aa turtanii ani dhaaba tokkoyyuu walitti dhufnu kophaa kiyyan hojjedhaa gamtaan kun hin barbaachisu kan jedhu hin dhageenye. Fedhii gaarii agarsiisaniiru. Wajjin hojjechuun akka barbaachisu himaa jiru. Waltajjiin har'aa san mirkaneessisuma kana. Kanaafuu dhaabbileen dhiibbaa uummataatiinis haa ta'u haala jiru kana xiinxaluudhaan immoo gar tokkotti dhufuun barbaachisaa akka ta'e amanuun isaanii kunis waan guddaadha. Gara egeree keenya baay'ee miidhagsa waan ta'eef ani kanallee galata galchuun barbaada. Garuu waan kana xiqqoo fireemworkii qabsiisuutu nurra jira.
Waan kun dhaabbilee poolitikaa waltajjii akkanaatti fiduu qofaan waliin mari'adhaati tokko taana jedhanii akkuma amma argitan kana tokkummaadhaan addaan galle jechuudhaan waan xumura argatu miti. Akka yaada kiyyaatti warri dhaabbilee Oromoo kun gaggeessan baay'een isaanii maanguddoodha. Dhaaba poolitikaa qofa miti kan gaggeessanii jaarsa biyyaatis jedhee amana warra as jiranis warri kana duuba jiranii isaan beeknu jechuudha. Rakkoo kana hiikuudhaafuu adda durummaadhumaan qaamni sadaffaayyuu otoo hin barbaachifne inisheetivii ofii fudhatanii otoo waliin mari'atanii akka duratti asii jedhame sana baay'eedha. Isaanis rakkataniiru. Qaamni immoo isaan akka walitti dhufan barbaadus immoo baay'ateera. Walgahii adda addaatu deemaa jiran agartanii. Ani qaamni ani keessa jiru tokko Oromoo Konsarni jedhama. Oromoo Konsarniin kun dhaabbilee siviil soosaayitii, dhaabbilee dhuunfaa daldaloota, dhaabbilee kanneen yuunivarsiitii keessa jiran, hojii dhuunfaa qaban, konsultaantota ta'an, kan dhimmi ammaa kun nu ilaallata jedhanii fedhiidha walitti dhufantu waan kana xumuratti gochuu hin yaalla. Akka qaama sadaffaatti hojjechuu hin yaalla jedhanii dookumentii qopheeffatanii fireemworkii adda addaa developii godhachaa jiru. Of course waltajjii ittiin baane ammoona. Maaliifi hojiin hojjetamuu qabu dura hojjetamuu qabu otoo dhaabbilee Oromoo kanatti walitti hin dhufin. Waan hojjetamuu qabu keessaa inni tokko dhaabbileen kun akkamitti waltajjii tokkotti callisanii dhufu otoo hin taane dhuunfaadhaanuu fedhii fi yaadni isaanii sirriitti gaafatamuu qaba. Bakki isaan fedhan, eenyu akka fedhan, maal akka yaadan, eessarratti akka gargaaruu danda'an, maalirratti maal murteessuu akka qaban kophaa isaaniitti iyyuu xiqqoo inkwaayirii wayii gochuun nurra jira. Aseesimentii wayii gochuun nurra jira. Baruu qabna. Warra wal fakkaatu walitti dachaafna. Warra waliin fakkaanne immoo fireemworkii akkamitti akka wajjin hojjetan, akkamitti dantaa Oromootiif akka waliin dorgoman, akkamitti dimokiraasii akka gabbisan karaa saaquun nurra jira jennee amanna. Kanaafuu qophii kanatti jirra. Dhaabbileen karaa biraa karaa miidiyaas immoo akkasuma sosocho'aa jiran dhagahaa jiran kana isinis quba qabdu.